xiqqaa guddaa osoo hin jedhin jaarsa jaartii daa'ima osoo hin jedhin hundumtuu hojjetaan mootummaa kan dhuunfaa akkasumas dhaabbileen dhuunfaas ta'ee dhaabbileen adda addaa kan biyya alaas osoo nafne ashaaraa magariisa irratti tokkummaadhaan ajandaa raawwatamaa jirudha. Seenaa guddaa hojjennee jirra akka biyyaatti akka Finfinneettis seenaa guddaa hojjennee jirra amma seenaan kun itti fufaa jira. Akka waliigalaatti faayidaan gurguddaa arganne tokkoffaa kan dhaabaa jirru muka gaaddisaaf ta'u yookaan immoo miidhaginaaf ta'u qofa osoo hin taane nyaata keenyas dhaabaa jirra waan ta'eef kunis gahee guddaa qaba jechuudha. Gara biraatiin immoo magaalaa qulqulluu magaalaa jireenyaaf mijaa'aa taatee fi akkasumas immoo turistii harkisuudhaaf gahee guddaa akka qabaattu godhuu danda'u waan guddaan hojjetamee jira. Balaa lolaarraa baraaruu keessattuu magaalaa Finfinnee irratti gaheen inni qabu gahee guddaadha. Hojiin hojjetamaa jiru hojii seena qabeessa dhaloota ammaatiif qofa osoo hin taane dhalootatti kan darbu waan ta'eef hojiin kun akkasuma jalqabameen waggaa 6 dura seenaa gurguddaa hojjetame san baranas itti dabalamaa jira. Uwwisni Finfinnee magariisan gara tuqaa 2.8 kan ture waggoottan 6 har'aatiin duraadha. Erga san hojii hojjetameen gara harka 22tti ol guddisuu dandeenya jirra. Akka standardii idil addunyaatiin oolaalle immoo harka 30 ga'uun dirqama ta'a akka magaalaa guddittii biyyattitti harka 8 nu hafe kan baran amma dhaabaa jirru kana dabalatee bara 2018 irratti harka 30 ni geenya jechuudha. Hojiin jalqabame kun hojii seena qabeessadha. Hundatu dhaabaa jira. Bakka hundatti uummanni keenya dhaabaa jiru kan har'a kan qabanne karoora har'aaf qabanne akka milkeessinu odoo milkeessin akka manatti deebi'uu hin dandeenya amantaa guddaa qabna. Kan wajjin dhaabaa jirru biqiltuu qofaa miti waliin jireenya kan wajjin dhaabaa jirru biqiltuu qofaa miti jaalala kan wajjin dhaabaa jirru tokkummaa keenya waliin taane waliin hojjenne hundumtuu walqixa irraa fayyadama waan ta'uu danda'udha waan ta'eef haa jabaannu jechuun barbaada.